deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Fayyisa keenya kan nuuf laatte barruu keerratti ifa baatte nyaata jireenyaa kan nuuf deesse ilmi kee Yesuus nu fayyise. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Qulqulloota keessaa adda taate bultoo Waaqayyoo filatamte kennaa guddaatiin kan guutamte uumamoota hundaaf haadha taate. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Mallattoo araaraa kan Addaami haadha jaalalaa Maariyaami sirraa barannee wanta hedduu harka bal'istee kan nu deegdu. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Akka abbaa Efreem afaan guunne si galateeffachuuf kono kaane yaa Dubree Maariyaam hin badhaate katabamte laphee keenya irratti. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa yommuu kufnee nuuf taate beenya gara laafeetti si burqaan nageenya. Dubree Maariyaam giifti keenya kan nuuf deesse fayyisa addunyaa.